Yaallee adda baasanii beekanu wanta biyya keessa jirarra yoo dhugaa jaallatan taate yoo dhugaa Oromoof yaaddan taate ni Oromoodhaaf waa godhaa jedhii gaafadha. Jaroonni akkaataa goofandimii walitti qabatan hojjechaa jiru. Laakiin hin danda'amu. Jenereeshiniin kun hin danda'amu. Maallaqa sassaabuuf deemu. Akkaataa maallaqa sassaabuuf deemaa jirtu hin danda'amu. Awurooppaa keessa yoo dhufte taate qeerroon dhakaadhaan mataa keessa falatte amma walaa Jawaar kee, walaa Maali kee, walaa Meelee kee. Beektaa Oromoodhaaf duraan dursa waa hojjedhaate agarsiisa. Uummata Wallaggaa waggaa kun waggaa 5 waggaa 8 jira. Dhakaa jira amma. Awurooppaa yoo dhufan maal ta'utti? Dhakaa jira amma. Akkam dhakaa? Timaatimii jira. Timaatimii jira amma. Timaatimii funkulaatii beektaa Awurooppaa qopheeffatee jira. Abboleessa kiyya futboolii Oromoon walitti qabatanii silaa ijoollee ilmaan Oromoo kubbaa miilaa qabu ture Awurooppaa keessatti beektaa gisee kana keessa beektaa. Isuma Oromoon walitti dhaanii akkuma kubbaan taphannee dhowwane beektaa. Wallaa laatiin Oromoon kun gootaa jirurraa walitti qabamanii akkuma warroota Itoophiyaa jedhan amma Jarmaniitti taphataa jiru. Kan Oromoos ni ture beektaa. Wal badanii gandaan mandarraan dhaabbatanii isuma irratti qaban. Haala jal tokko qoyi waamichan godhaa fi paartii yaada jara kanaa deeggartan yoo jiraattan lakkoofsa tokko barreessaa olaa isin galchaa itti dabaluun maroonis immoo irratti argameera haasawaan jedhanii galateeffataa jiru abbaan walgahii kana ija kamiin laalta kana kaname abiyyi kuffifnee irra jedhaa jiru lafa gahee irra jedhaa jiru yoo abiyyi kufe immoo isirratti dhugaadhuma kuffisuu danda'u. Sammuu jara keessa kuffisuu malee ijaaruun beekanu. Sammuu kufe keessa jenereeshinii deemu jiru. Sammuu kufe qabanii fi sammuu ijaaruu hin danda'an. Sammuun jara gizee hunda kufeedha. Aangoon hin jiru. Har'as buris itti nima. Nataazabi tokkummaa. Waggaa 5 ta'anii ibsuma kana baasu. Nataazaba Oromoo. Faraj poolitikaa hin beeku. Waggaa 5 ibsuma akkanii baasu. Waggaa 10 rabbii yoo nu jiraachise taate ibsuma kana baasu. Ibsuma kana baasu ilaali. Waggaa 7 kan dubbadde har'a dubbadde miti. Waggaa 5 ibsuma kana baasu. Waggaa 10 ibsuma kana baasu. Hojjechuu hin danda'an. Dubbachuu malee jechaadha. Jaroota kanaafi paartiin badhaadhinaa bootaan qabu. Gara fuulduraatti deemuu malee. Biyya namaatti yookaan nu hoogganaa daasporaa irratti. Nu hoogganaa malee isa Itoophiyaa, Oromiyaallee Itoophiyaallee hin beektan. Nu hoogganaa daasporaa irratti mootummaa daasporaa ijaaraati. Kanuma isinin naamaan. Okay, mee akka paartii warra kana deeggaruutti yaada sii qabu qaba yaada kee abdii isa kamati jara deeggartaa yaada jira. Abdii namni paartii jara kana deeggaru inni maal jetta yaada fara jirratti yaada qabda walgahii kana irratti waan jettu qabda marii kana irratti. Walgahiin waan baay'ee namatti tolu. Yaadota baay'ee kan jaalmarroon dubbataa turellee baay'ee dhagaa ture. Maal jedhe jaalmarroon? Jaalmarroon wantoonni yeroo ammaa ta'amaa turee fi wantoota kana dura ta'amaa turerallee dhaabbattanii yoo ilaaltan tokkummaan saba kanaa akka dura faceessu osoo hin taane deebi'ee ijaaramuu qaba. Biyya keessallee jaarmiyaan paartii ABO ka jiru kunis akkasuma qaamoleen siyaasaa biroos akka walta'insaan tokkummaan isin cinaa jirraa nu ammoo dawoo keessan taane isin ammoo biyya kana utubuudhaaf akka hojjettan yaada jedhu dabarfatee ture. Kanaafuu yaadichi yaada akkanumatti namni miidiyaa irraa iyyuu sun taane yaada bilchaataa fi namoonni baay'een keessan mari'ataman fakkaata. Jechuun jarri soo miidiyaa irratti jedhan miti ma miidiyaa irraa iyyuu gaafa jettu jarri soo miidiyaa irratti mari'atan miti ma ammoo akkam waansa. Yaad jechuun kiyya yaadi na hubattee yoo akkasin jechuun kiyya keessaanis waan yaada bilchaate fakkaata jechuun oluma kaanii akka amma yaada kenna dhaaru kana osoo hin taane keessaanis ABO humna waraanaa ABO kana keessallee qaamonni baratanii fi qaamni bilchaatan baay'ee jira waan ta'eef yaadichi nu dubbate yaada baay'ee bilchaataadha baay'ee namatti tolu jechuudha. Okay, mootummaan Itoophiyaa marii jaraa kanaan kufuu danda'a akka jarri jedhan kanatti. Mootummaan kufuus danda'a, kufuus dhabuu danda'a. Mootummaan hin kufne hin jiru. Muhammad Gaddaafiituun kufe. Adeemsa jaraa kanaan kufuu danda'adha. Isa rabbi kufisa jedhan sana miti isan beekna walumaa.
Ani akka kiyyaatti hin kufajee abdadha sababa waliin sababa leesii dhiyeessuu danda'a waan ta'eef. Akkamitti kuffisuu danda'u miidiyaa kana? Yaa gaafii bareedaadha akkitti kuffisuu danda'an jee an abdadhu keessaa tokko. Itoophiyaa keessatti naannolee hunda keessa yoo ilaalte haalli nageenyaa yeroo ammaan tana jiru baay'ee kufaadha kan yeroo kana duraa caala. Kanaaf mootummaan kun osoo sila faarsanii buluu osoo hin taane osoo akkanatti waan amma dubbatamu kanaa fi qeeqaa paartileen biraa kaasu kana cufuu qaawwa amma baname kana yoo cufuu gabbaa'ee qaala'insi jireenyaa rakkoon hawaasummaa kamuu furamee akkasumas biyyoota ollaa jiraniin daangolee yeroo ammaa kana saamamaa jiru kanarratti yoo falli kaa'amee wanni hojjetamuu qabu wanni gaafii saba kanaa ta'e kun yoo deebii argate amma ta'e tokko turuu danda'a. Yoo kun hin taane ammoo dirqama hawaasni adda cadhisee rakkoo keessa osoo jiru waan rakkoo keessa hin jirre fakkaatee cadhisu kun gaafa iyyee jedhe mootummaan osoo ofii hin jaalanne aangoo gadhisee irraa ka'a. Mootummaan kun abjuunsaa bakka kaasamii gadi bu'e waan aangoo gad lakkisuun fakkaata. Mootummaan ammatti wantoonni hojjetamaa jiru ati qaama bakka biraatti jettee bakka biraatti waan wayii raaguun hin ulfaata. Laakiin ammoo raaguun gadi qaba tilmaamuun dirqama. Garuu ammoo Finfinnee masa'aatii magaalaa keessa Finfinnee osoo qondaalee tokko dawwaltee gaafatte akkami haala nageenyaa biyya keenyaa kun keessattuu Oromiyaan maal fakkaatteetti osoo gaafatte mootummaan Finfinnee bichaa bulchuu jira sin jedhan namoota baay'ee dubbistee gaafatu dandeetta. Oromiyaan yuutu bulchaa jira sila mootummaan bulchaa hin jiru. Mootummaan kun amma mootummaa naannoo Oromiyaatii fi xaqalaa ministeerii jiraame mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa naannoo iddoon taa'umsa isaanii Finfinnee maamire wayii akka durii Adaamaa taate. Jechuun biyyi sun mootummaa harkaa baheera jechuu dandeenya akkam mootummaan bulchaa jiru bulchaa hin jiru jechuu dandeenya. Biyyi takka mootummaan bulaatti ka jedhamu yoo nageenyi biyya san keessa jiraate. Nageenyi biyya san keessa jiru. Bulchaa jira bulchaa jiru mootummaan bulaatti moo bulaan jirtu? Mootummaan bulaatti kallattii mootummaan kallattiin bulaatti alkallattiin ammoo mootummaan bulaa jirti moo mootummaan bulaa jirti moo bulaan jirtu? Mootummaan bulaatti. Allaqe maalin mootummaan bulaan jirtu jettare bulaa jirti eegatee bulaa jirti ka. Yaadni kan keessirra laakiin ammoo biyyi mootummaan bulaa tokko qeen abbaa qabdu osoo abbaan keessa jiru qaamni biraa yoo dhufee weerare yookaan ammoo qaamnummaan maatimmaan abbaa sanii yoo wal fixe fala sana eenyu kennuu danda'a. Tola kennu jechuun waa'ee bulchiinsaa irratti sitti gaafa malee eenyuuf miti bar. Yoo bulchaan jiru jettee fakkeenyaaf eenyutu bulchaadha waan jedhamu kaasetanii mee ajandaa keenya sarraa kaarraa nun baasinii achi nun geessiniiti. Garuma yaadatti darbina deeggartoonni hayyoota Oromoo kun yoo jiraattanii ana hayyoota kaasinii hayyoota miti ta'uu danda'a. Ana hayyoota jedhee waama. Namni hayyoota miti jettanus jiraachuu dandeessu waan ta'eef. Deeggartoonni hayyoota kanaa yoo jiraattan ergadhaa. Akkasitti dabaree eenyu kenninaa. Abdi jirtaa? Jira akkam jirtu nagaadha? Nagaadha baga nagaan dhufte akkam? Baga nagaan nu eddan alhamdulillah. Egaan arras mariin isinitti taa'amaa jira bulchiinsi keessan aangorraa kaafamuufi. Aywa. Mootummaan kun mootummaa cunqursaadha mootummaa sabaaf saba wal nyaachisuu mootummaa Abiyyi jedhani sirna Abiyyi jedhani kuffisuuf kutataniiru waan jettan qabdu hin kufa mariin jira kun fakkeenyaaf waraanni hoggansi waraana dablisummaa Oromoo baa'oo oboon hirmaateera jedhan kallattiin hin argine bilbilaan hoggansi waraana dablisummaa Oromoo yookaan Jaalmarroo yookaan Kumsaa Dirribaa akka hirmaate odeeffannoo nan qabanis kallattii irratti hayyoonni kun waltaanii paartii keessan kana kuffisuu hin danda'anu mootummaa deemaa jiru kana hin kuffifna jedhaniiru waan ta'eef diigameera jedhaa jiru waan ta'eef. Okay. Sirriidhaanis amma waaree booda barreeffama tokko ilaaleen ture. Baay'ees surprised hin taane ibsa jalqabaati waan hin taaneef ji'uma kana keessa sadaffaa isaa morfaffaa isaa natti fakkaata ibsa kana. Mariin akkas taa'ame jechuu kooti gareedhuma gurmuudhuma kanaan.
akka paartii badhaadhinaatti yookaan immoo akka nama paartii biyya bulchaa jiru deeggaruutti mariin gaariidha. Mariitti amanuun jaraa isayyoo nama jechisiisa. Mari'achuudhaa fi mootummaanis waamicha taasisaa ture. Mari'adhaa kottaan waliinis mari'adhaa biyya kana hudhaa keessaa kan baasuu danda'uu fi rakkoo biyya keenyaa furuu kan danda'u mariidha jedhee waamicha godhaati kan inni jiru. Kanaaf jalqaba karaa poozitiivii ta'e lallaala marii jaraa. Diqqoo wantani dagataniiru jedhee yaadu miiltowwan jaraa irraanfataniiru gama faannootiin ofitti makanne marii kana keessatti. Miiltowwan gara TPLF turanis ofitti makanne tariin irraanfatan. Akka Oromiyaatti mari'atan moo akka biyyattiitti mari'atan? Akka biyyaatti ka ibsichi waa'ee biyyaa ibsoo. Jechuun biyyillee dhufeen waliin balaaleffachuu qabaadha. Nuti tokko taanaa miti reemma tokko taanii fakkeenyaa fi qondaaltota abaa'uuf kafaa'u jira. As keessatti kan maqaa kaasanii abaa'uu wobootu jira, kafaa'utu jira, abaa'utu jira. Kana jechuun abaa'uu Finfinneef abaa'uu bosonaa jechuudha. Abaa'uu woboo abaa'uu akkasumas kafaa'uu marichi kana laallata akka guutuu biyyaatti osoo hin taane jechuudha. Jaarmiyaalee Oromoon qabdu. Egaa kan miidiyaa irratti marii jaraatiin jara barree miiltoon jaraa tokko faannoodha tokko immoo gara TPLF-niifis of duukaa qabu. Waliin mari'achaa turanii tarii walumaan. Asirratti gaaffinsii qaba. Akka keetti TPLF fannoo faana mari'achuun jira dogoggora jetta akka yaada keetiitti. Of duraa dhabeen gaafachaa jira bar dogongorra hin jenne ani dogongorra jara gaafadhu malee akka wajjin mari'attu jedhii an jara biraa dhabee tan gaafadhe malee. Osoo waliin mari'atanii dogoggora moo sirriidha itti fudhattare? Yeeta xalaatee xalaat wadaajeen jedha warri Amaara. Kanaaf namni karaa isaan baasu siyaasa saasatu beeka. Ani furmaata kennuuf hin danda'u waliin mari'adhaas waliin hin mari'atin jechuu hin danda'u. Yoo filatan. Dhimma yaada keetiin waliin mari'achuun jira sirriidha moo TDF yookaan kan Tigraay jira kan amma hidhatee rakkoo kaasuu deemu fannuunis jira tarii utuu waliin mari'atanii maal jetta warra kanaa waliin jechuu barbaadeetan. Yaada akka yaadaatti akka Oromoo tokkootti na gaafattu akka nama mucaa Oromoo tokkootti yoon sin deebisu jara kanaa wajjin seenaa nagaan qabnu gama faannootiinis faannoon nama sirna Oromiyaa balleessee Oromoo balleessee sirna Amaaraa guddisuudhaaf qabsaa jirudha. Faannoon imaammanni isaa kaayyoon isaa kan diinii Oromoo qabatee Itoophiyaa keessaa dhiisii Amaaraa keessaa illee Oromoon dabuugamee bahuu qaba. Itoophiyaa kan ijaare Amaaraadha. Itoophiyaan masarrataatti Amaaraa na'u jedhee nama amanudha. Ideoloojiin jaraa gonkumaa waan Oromoo walittiin dhufne kan waliin qabanne waan ta'eef namni duddaaf garaa waliin taa'ee mari'atee furmaata tokko fida jedhee waan hin amanneef isaan waliin madaa waliin qabna malee hiree walirraa hin qabnu jedhee tan amana gama faannootiin. Thank you. Kaayyoon jaraasi abbataachin aራት ወር ውስጥ የአባታችን ቤተ መንግስት 4 ኪሎ እንቆጣጠራለን ጀረኒት kan jedhe qabsaa jiranu. Gareen kun immoo ofiis mootummaa jaarrana jedheeti kan qabsaa jiru 4 kiiloon immoo tokko malee 2-3 miti. Kanaaf akkamitti akka walii galanii waliin qabsaa nutu bitanatti galee jennaani. Faannoonis የአባታችን ቤተ መንግስት እንረከባለን jedha ወያኔnis immoo ቅርሳችን ነው እኛም መንግስት መሆን እንፈልጋለን ጀቲ ጀሪ ኬኛ ኩኒስ immoo nus dulloofnus mootummaan nuuf malti jedhaa jiru. Okay, waasii kaasas irratti utuu muummichi ministeeraa fannoo fi wayyaanee waliin mari'ate yoo kam jetta sirriidha moo dogoggore? Maal jetta? Osoo muummichi ministeeraa fannoo fi warra hidhatanii lolan kanaa waliin mari'ate sirriidha moo dogoggore jettee amanta yaaduma jechuudha. Mariin mootummaan taasisu nagaadhaan kottaa deebi'aatii akka lammii tokkootti jiraadhaan malee marii aangoo qooddannaa yookaan immoo 4 kiiloo kottaa galaa miti mootummaa wajjin kan taasisan bara. Mootummaan waamaa jira ammas kottaa ammayyanaa hidhaa jira. Mootummaan waamicha godhaa jira. Mootummaan waamicha godhaa jira hunda. Jechuun utuu mootummaan amma fannoo waliillee mari'ate akkasumas warra Tigraay kanaa waliin mari'ate illee numa feeta miti sirriidha itti deeggartaa miti. Mariin mootummaa wajjin godhanuu fi kora kanaa wajjin godhanu adda adda. Mootummaa wajjin kan godhanu mariin hidhannoo keessan lafaa kaa'aatii
gara biyyaatti deebi'aa nagaadhaan jireenya hawaasummaa keessan gaggeessaadha malee kottaa aangoo qooddannaa miti. Kora kana wajjin gaggeessaa jiran garuu akkamitti sirna kana diignee mootummaa hundeessinaadha. Kanaaf qaamni sadanuu qaama mootummaa ta'uu fedhu waan ta'eef akkamitti kaayyoo tokkoon waliin deemuu danda'aadha gaafiin kiyya. Kana kanumaan bira darbee isaaniif dhiisee malee mariin hammeenya qabaa miti ammas kana kaasaa jiru. Hammeenya qabeedhaan jiru. Mariin hammeenya hin qabaatu garuu qaamnati waliin mari'attu haga tokko aadaan qabsoo fi imaammannatti qabattee jirtu wal fakkaachuu qaba. Kanarraa ka'eetan malee jalqabaa mari'achuun jaraa hammeenya hin qabu jedheetan si kaase dhabeetuun gaafadhe. Marii kana keessaa dhabeetan akkamitti na hafallaata jedheetan iyyuu natti dhagaamnaan gaafachuudhaaf yaale. Gara yaada keetti yogguun deebi'u akkamitti jarri kun mariin jaraa kun hagam mootummaa kuffisuudhaaf deemaa. Mootummaa badhaadhinaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'a. Warreen kun garee jedhu gaafii sirriidha garuu deebii salphaa fi yeroo hundayyuu deebisnuudha kan nuti amannu jechuudha. Inni jalqaba si kaaseera mariin sirriidha mariitti nama anna garuu immoo mariin kun marii saba Oromoo fayyaduudha. Amma jarri kun yeroo isaanii aarsaa godhanii hagas mara gadi taa'anii marii bishaan qabachuu hin dandeenye mari'atanii ibsa bishaan qabachuu hin dandeenye immoo gadi gallakkisanu yeroo jara akka qisaasessanitti beekumsa jaraa yeroo malee akka fayyadamanittan tilmaamas fudhadhas jechuudhaan. Maaliif ibsi kun dhaabni gama sadeenuu nu jiru ibsa baasuun isa jalqabaati miti. Yeroo hedduu mootummaan kufarra gaheeraa even mootummaa badhaadhinaa amma jiru dhiisi yeroo sirna wayyaanee biyya bulchaa jirtutti ibsa guddoo baasaa turan torbii keessa 14 keessa baasaa turanii. Egaa ibsi immoo barreeffamaa miidiyaa irratti gallakkifamuudha. Mootummaan immoo ulaagaa mootummaa biyya bulchuudhaaf isaaf barbaachisu guuttatee biyya bulchaa jira. Kanaaf ibsa dhaqee deebiitti kennuudhaafis barbaachisaa ta'e miti. Ibsa kaayyoo dukkanaatiin haguugamee baheedha jedheetan fudhadha. Kaayyoo kan hin qabne mukuu bahuudhaaf yookaan immoo deeggartoonni keenya nu eegu maal jenna laata isaaniin jedhanii akka deeggartoota jajjabeessuufaa irratti dhaabbateeti malee ibsi kun mootummaadhaa fi sadarkaa tokkollee akka ni gad dhaabbatee waa dubbatuuf yookaan immoo deebiitti kennuuf kan isa kakaasus miti waan baramaadha waan tureef. Kanaaf nuti akka paartii biyya deeggaruutti yookaan immoo akka lammii Oromoo tokkottis waamichi nuti warra kanaaf dhaamnu beekumsa qabu muuxannoo siyaasaa qabu ta'a. Kanaaf beekumsa isaanii muuxannoo isaanii akka lammii tokkootti karaa nagaatti karaa hiree lammiin keenya Oromoon argate kana karaa harkaan baasneen daandii nagaatti daamanii ida'amuu keessa furmaanni kamuu argama waan ta'eef fedhii dhuunfaa fi fedhii garee dhiisanii fedhii sabaa qofa irratti xiyyeeffatanii. Sanyii waan afaanitti qaba. Mootummaan kun Oromoo bakka hin bu'u maqaa Oromootiin daldalaa irraa saboonni illee nu hubachuu qabu jedhanii isatti fedhii nuti argate jettee nu keenyaa miti bakka nu bu'u maqaa nu balleessaa jira jedhu marii isaanii irratti jira qabxii jarri kaasan keessatti. Jira jecha fayyadamuun salphaadha garuu gochaan kan jiru kanaa miti uummanni mootummaa kootiilee tikfataa jira. Hiriira bahee deeggaraa jira. Gibira kaffalaa jira. Waan mootummaan gaafate osoo mootummaan hin gaafatiin waan isa barbaachisu guutaafii jira. Halkan dhaabbatee nageenya isaa eeggataa jira. Guyyaa daldalatee gibira kaffalaa jira. Kanaaf yeroo mootummaan waame bakka mootummaa waametti uummata hirmaataa jiru owwaataa jiru waan ta'eef jechi jaraa kun kan fudhatama qaba kan jedhu salphaanumatti tilmaamuu ni danda'ama waan ta'eef. Kanaafani marii bishaan qabachuu hin dandeenye ibsa bishaan qabachuu hin dandeenye kanan jedhe jalqaba irratti kanaaf ka jarri dubbatan waa biraa biyyi immoo kan itti bulaa jirtu haalli biyya keessa jirtu karaa biraati waan ta'eef kan ammoo uummata keessa jiraataa jirudha kan beeku jarri Ameerikaa jiru biyya kiiloomeetiraan illee baay'ee walirraa fagoo ta'edha kan jarri jiru uummanni Oromoo immoo keessa jira jiraataa jira hin beeka
keessa bulaa jira, keessa olaa jira, keessatti hojjetataa jira. Sirna kana jala jira waan ta'eef isa awwaalee dhufutti du'a himan isa jedhan sana ta'a waan ta'eef beektoleen kun muraasni isaan keessa jiranu paartiilee siyaasaa kana keessa hangafooleen jiru warri umurii dheeraa qabsoo kana keessa turan nagam hagas mara bifa diiyaasporaatiin illee ta'u namni kun muuxannoo umuriis qabu muuxannoo siyaasaas qabu garuu kana karaa biyya diigutti fayyadamuu dhiisanii gara biyya jaaruutti saba jaaruutti yeree Oromoon argate kan harka tursiisuu irratti diinagdee biyyaa ijaaruu irratti osoo hojjetanii osoo mari'atanii gaarii ture garuu hamma gara diigumsaatti gara bittinneessuutti mariin jira marii biyya diiguuti. Milkaa'uu dhiise malee tu har'a diigamee fi itti tola ture. Har'a ibsa baasuu jalqabne irraa kaasee hamma yoonaa waa tarii xaxarii wayiin darbatamtii laata waa gadi baamee karaan hin cufamaa laata ibsi keenya tarii waa kakaasuu danda'a jedhanii isa hilmin jiraa sanaan socho'aa jiru garuu uummanni sana keessaa bahee boqonnaan sun cufame boqonnaa hojjechuu boqonnaa hojiidhaan jijjiiramuu boqonnaa diinagdee ijaarrachuu boqonnaa sirna ijaaruu keessa jira mootummaanis uummannis karaa tokkummaa sabaa eegeen qaawwi akkuma jiru ta'ee sirni tokko gaafa ijaaramu hir'ina qabaata qaawwan qabaata qaawwi sun immoo sadarkaa kanatti sirna karaa diiguun karaa sirna cabsuun irratti qabsaamee sirraa osoo hin taane sirna kana hiriiranii qaawwa kana qabdaa kun sirraa qaba jedhamee karaa nagaatiin qabsaamee sirraa haa deema. Har'aaf garuu uummanni keenya karaa tasgabbii qabuun mootummaa jala bulaa jira waan ta'eef yeroo isaanii qisaasessanii yeroo keenyaafanii afaan qabu yaadee carraa namaaf kennee si gaaffii ittaanu siifan qopheessa jechuufanii akka sabdi carraa namaa dabarsuun barbaade. Okay. Thank you. Okay, thank you. Ulfaadhaa galatooma akkasumas Augustii 10 jechuun guyyaa 9 booda geemii guddaa waan qabuuf akkanarraa namni hundi keessa rakkan daganne halkan keessa sa'aatii 4 akka Itoophiyaatti ulfaadhaa galatooma akkanarraa namni maayikii kallattumaan ani sanyiidhaa kennaa waa'ee marii kana irratti dubbiseera waan ta'eef waan jedhee jedhu anis waan gaafatamuu qabu nan gaafa sanyii baga nagaan dhufte. Ayyee tokkee baga nagaan na eeddee ulfaadhu galatoomii dhimma kana dhimma uummata bal'aa dhimma qabsoo sabaa kana nas na ilaallataa waa'een hawaasa kooti jettee bifa kanaan maree kana qindeessuu keefi anillee wama gabaabaan jedha waan haaraa waan kaasiin qabu abdii wama duraan egaa wama odeeffamuu kaase loonaan illee jirti itti dabaluu dandeessi daqiiqaa muraasa fudhadhaa. Waa'ee faannoo irratti walumaa gala maree kana baay'ee gammadeera gammachuu addaan qaba yeroo darbees kaasaan ture keessoonis waan maree cimaan akka godhamaa jiru egaa kunoo koreen dhaabbatamee bifa addaatiin achas ba'amee jira hayyonni kaabaaf kibba bahaaf dhiha jiran wal ta'anii qabsoo sabaa irratti akkas yeroo argaman egaa namni sabaaf yaadu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Namni golgolaa'uun qe'ee Oromootti dhaga'amu gammachuu guddaatu dhaga'ama. Warreen dantaa dhuunfaa malee dantaan sabaa isaan hin dhimne dantaa kursii malee isayyuu haayidoolojii warra kaabaatiin sirna bulchaa jiru kana jalatti kursii qabuu malee dantaan sabaa warra isaan hin dhimne xiqqoo garaa keessaa ol fiiguu danda'anii beekna. Haa ta'uyyuu malee waan kun waan daran cimee itti fufuu qabuu fi nus immoo deeggarsa goonuu dhiibbaa kana caalaa hayyonni Oromoo waltaanii akka achas ba'an gochuu danda'uuti qabna jedhee yaada. Kabiraani waan abdiin kaase waa'ee faannoon akkam ta'e waan jedhu kaasaa ture. Osoo kan abdiitti darbii waa si gaafachuun barbaade. Ni deeme abdiin egaa yeroo dubbadhu yeroo baay'een turu. Mariin kun mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'a. Mariin kun dhiibbaa waan geessisu qaba. Yaa mareen kun tokkelaa mareen kun qaamota karaa nagaa socho'anii fi karaa hidhannoo socho'an akkasuma hayyoota dippiloomaasii hojjechuu danda'an qabsoo qeerroo keessatti shoora olaanaa warra taphatamtuu kana keessa jira. Warreen raabaadorii keessa turan raabaadorii OMN warreen qabsoo qeerroodhaaf
lafee duddaa ta'anii sochoosaa turantu kana keessa jira. So dippiloomaasii biyyoota garaagaraa warreen hojjechuu danda'anidha jechuudha warreen as suuraa isaatii keessa jirtu kuni. Kanaaf hojii guddaa hojjechuu danda'u jechuudha wal nama gaafachiisu. Kun sirnichaa fi naasuu diilallaa'u isa dhumaa ta'a fedhee yaada. Kabiraan waa'ee faannoo kaasee ture obboleessi keenya Abdiini qoy. Mootummaadhaaf naasuu isa diilallaa'u jette mootummaadhaaf. Baay'ee malee. Inni naasisa mootummaan naasisa. Baay'ee rifaasuu kana keessaati iyyuu gaa miidiyaa irratti waan deemaa jiru karaa toora Facebook irratti waan deemaa jiru argaa jirra waan ta'eef hayyoonni akkasitti wal ga'uun qaamonni xiqqoo rakkoo garaagaraan wal dhabanii turan bifa kanaan wal ga'uuni sirnichaaf naasuu guddaadha. Egaa akkuma obboleessi kiyya Abdiin iyyuu xiqqoo asaasa irratti hubachuu ni danda'ama jedhee yaada. Maaliif tokkoffaa irratti mareen kuni maree hayyotaati malee maree saboota biraa hirmaachise miti. Mareen kun jechuudha. Maree yeroo darbee maree sabaa fi sablammootaati. Inni kun maree hayyoota Oromoo fi jaarmiyoota siyaasaa Oromooti jechuudha. Kan akkasitti quba qabaadhu maaliif faannoo keessaa dhabee yoo jettu yoo ta'e maree sabaa fi sablammootaa irratti gaafa sana arguu dandeessa. Faannoo kan jedhu irratti immoo faannoo kan bixxile kan booceechis baase iyyuu Abiy Ahmad ta'uu isaa sirriitti beekna. PP jechuudha. Abiy Ahmadii fi sirni Abiy Ahmad geggeessuu fi faannoon ijaaruu fi socho'aa jiru kaayyooma tokkodha. Kaayyoo tokko akka ta'ani Biraanuu Juulaa afaan isaatiin dubbateera. Kaayyoon keenyaa fi kaayyoon faannoo garaagarummaan qabu maaliif akka lolaa jiru nuun galuu jedhe Biraanuu Juulaa afaan isaatiin. Abiy Ahmadis immoo faannoo iska jijjigaa loluu danda'a amma gara fuulduraatti iyyuu jedheen. So waa'ee faannoo achas maxxansuu barbaadde yoo ta'e faannoo akkamitti akka PP wajjin wal dhabde sirriitti bareechinee beeknaa jechuudha. Faannoof Walqaayitti Xagadee waadaa galuudhaan wayyaaneetti kan duule PP'n gaafa waliigalteen South Africa godhamu sana wal dhabani faannoo fi PP'n jechuudha. Haga waliigalteen sun hin godhamnetti faannoo fi PP'n wal dhabdeen qaban. Kana jechuun maal jechuudha? Waliigaltee South Africa sana keessaa maafi nafee kan jedhu akkasumas waliigaltee South Africaattis ta'e sana lafti naannoo Tigraay jala ture Walqaayitti Xagadeen waggaa 27 naannoo Tigraay jala ture faannoon kan dhuunfatee jiru bakka duraatti akka deebi'uudha waan isaan walii mallatteessan jechuudha South Africaatti. So faannoo fi isa waadaa galame sana ajji waa wal dha'uuf wal dhabdeen isaanii kanadha jechuudha. Okay? Yaa abbaatiin beeta mangist isa isaan jedhan immoo ammayyuu faannoo afaan Oromoo dubbatutu masaraa jira jedhee yaadan. Faannoo ideoloojii faannoon kan deemu ideoloojii farra Oromoo kan geggeessu sirni PP kun jechuudha. Kabiraani mee waan qabadhee jira loonaan tafuftu loonaan obboleettiin kiyya isaaf. Okay, loona carraasii kennineerraa asumaan namoonni laayif golinuu sochoosuu dandeessa waan qaadhaa sochoosaati. Itti fufi loona maayikisii kennee marii kana barreeffama qabxeelee mariin kun saddeetan saatarii dubbisuu malta. Loona itti fufi. Tokkummaa ol tole atilee ol na seensisuu keetii fi sanyiinis dabareenaa kennuu keetiif galatoomi. Ani akka intala Oromoo tokkootti marii yookiin miitingii qabsaa'otii Oromoo fi beektonni Oromoo walitti dhufanii godhan kana baay'ee itti gammadeera. Abdii guddaallee irratti horadheera jechuudha. Kun kan ta'u sababiitiini. Namooti nuun ammaas irratti arginu kuni akka ammaas irraa dubbatamaa ture namoota waa'een baasnee dadhaboo yookiin waan akkasiitu hin ta'ini. Namoota seenaa qabsoo Oromoo keessatti tiraak riikardiin isaanii bareedaa ta'e jaallatamoo hojii guguddaallee hojjetanii bu'aan hojii isaan hojjetan illee ijaan argamee wantoota nuun beeknudha. Kanaaf namoota tuffataman akka ammas keessatti namoota tokko dubbatanii warra tuffataman miti jechuudha. Kanaaf akka Oromoo tokkotti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jechuudha. Inni gara biraanii hayyoota warri kunii. Hayyuu jechuun ani bakka lamatti hin qoodee ilaala. Hayyuun tokko akkuma namni kaan godhu akkuma namni kaan baratu baratee ofiisaa maatiisaa fayyada.
waan barate sanaan immoo deebisee yeroo uummata isaa tajaajilu inni sun hayyuudha. Inni gara biraan garuu hayyuu jalqaba uummata koo keessaa biyya koo keessaa rakkinni jira jedhee hubatu. Inni lammaffaa immoo rakkoo sana gargar baafachuuf hojjetu. Inni sadaffaa immoo rakkoon sun eessaa dhufee jedhee kan hubatu. Inni arfaffaa immoo rakkoo sanaaf kallattii sirrii yookiin solutionii sirrii kaa'uuf inni hojjetu. Isaan hayyoota sabaa jedhamanii waamamu jechuudha. Gareen kuni hangaree akkasitti waamudha. Evidensiitiinidha qabatamaan jechuudha. Gareen kun garee kana argatedha. Tokkuma namni tokko dhukkuba qabataanaanii dhukkubni isaa utuu hin beekamin du'e jedhama. Al tokko koominitii keenya keessatti dhukkubni isaa maal akka ta'e utuu hin beekamin boqotee du'e jedhamee himama jechuudha. Tokko immoo yeroo dhukkubni isaa adda ba'ee beekamu qorichi sirriin hin kennamaafi isa booddee fayyaa jechuudha. Hayyoonni kuni hayyoota saba keenya tiriit gochuuf rakkina sirrii argatan jedhee kan hubadhaan. Waan guddaan isinitti himantu waan lama qofaan isinitti himu. Inni jalqabaa rakkoo eenyullee hin hubanne isaan yeroo darbe hubatan amma haga yoonaatti illee dinqisiifadhu keessaa tokko maayinni mootummaan amma biyya bulchaa jiru tarsiimoo inni ittiin baafatee barcuma isaa bubbulchachuuf adeemu kallattiitiin argataniiru jechuudha. Tarsiimoon sun maayinni tarsiimoo tokkummaa Oromoo diigu. Kanaan dura namni tokko illee hin arganne, gareen kamillee hin arganne jechuudha. Tarsiimoo ilmaan Oromoo diigee biyya Oromiyaa jedhamtu facaasee barcuma ofiisaatiif akka isaaf tolutti toshatee irra bubbuluuf deemudha jechuudha. Hayyooti kun jalqaba lakkoofsa tokko irratti yeroo darbe miidiyaa irratti miitiingii godhan irratti ibsa ejjennoo waliin baasan irra lakkoofsa tokko irratti kan isaan kaa'atan isa kanaa jechuudha. Gaafa sana hayyoonni kun akka isaan rakkoo Oromoo sirriitti furuuf adeeman gaafa sana naagalee jechuudha. Inni tokko isa kana. Inni lammaffaan immoo mootummaan kun maal godhee sabaaf sablammoota gidduutti Oromoo biyya sana biyya Itoophiyaa jedhamu sana keessa sabaaf sablammii baay'eetu jira. Oromoon maayinni cubbuusaa tokko malee sabaaf sablammii garaa wajjin ispeeshaalii warra daangaarra jiraatanii wajjin diraamaa ofiisaatii hojjetuun walitti buusee wal nyaachisaa dadhabsiisaa aangoosaa dheereffachuuf wanta inni hojjetu kallattiitiin hayyoonni kun argataniiru jechuudha. Isa kana lamaan irratti erga kana identify godhanii booddee akkabittiin overcome gochuu dandeenya isa jedhu kallattiitiin furmaata waan ta'uu danda'u kaa'aniiru jechuudha. Inni jalqabaa furmaan isaan kaa'anii tokkummaa walitti dhufu isaa amma godhan kana jechuudha. Har'a ilaaltee yoo ta'ee fi Muhammadii fi jireenyaa guddataa wal bira dhaabbachaa jiru jechuudha. Abaa'oo biyya keessatti illee kan humna hin qabne gidiraa jala jiru, hidhaa dhaabbii jala jiru, akka horii asiifachi karaan isaan irra deeman illee ilaalu abaa'oof kaafaa'oo dabalatee isaaniin illee sappoorti gochuu fi ibsi isaan baasanii tokkummaa Oromoo garan cimsee humna gaboonfataa kan ofirraa cabsuuf itti adeemuu akka qaban kaa'uun isaanii hayyoota sabaa fi abdii akka nuun isaanirraa horannu godheera jechuudha. Kabbiin tokkoffaa kana. Inni lammaffaan wanta sabaaf sablammii gidduu jirutti actually beeku mootummaan kun mootummaa Oromooti. Mootummaa Oromoo sun jedhamu because sabaaf sablammii adda addaatu walitti dhufee biyya sana bulchaa jira. Garuu immoo kallattii maanii sobanii uummata kana demonize gochuu fi durumaanis sabootii tokko gara ba'anis dunuunfatanii sababii jibbanii fi mootummaa kana mootummaa Oromoo godhanii akkaataa isaanii itti diinoonfachuuf adeeman kallattii mancaaffaniiru jechuudha warri kun. Isa keessaa qabxii isaan ka'an jiru ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman daga jiru bara mootummaan kun bulchaa jirutti. Ilmaan Oromoo miliyoonaan lakkaa'aman biyya isaanii irraa ittifamanii biyya ormaa keessatti gidiraa argaa jiru. Sababii kanaaf immoo haatiif abbaan jaarsaaf jaartiin ijoollee xixiqqoon durbi qe'ee Oromoo irra jiraatan immoo sababii ilmaan Oromoo bosona keessa jiraniif ala jiranii fi qe'ee isaanii irratti duguuggaan sanyii irratti raawwachaa jiru. Hayyoonni kun isa kana maagnifaay godhanii mootummaan kun illee mootummaa Oromoo akka hin taanee fi sabaaf sablammii fuulduratti
dhugaan kun akka ifatti ba'u sababii hojjetanii fi qabxiima kana lamaan qofaanii an hayyoota Oromoo fuuldurattillee abdii irraa horadhu rakkina Oromoof Oromiyaa amma jiru kanaaf furmaata guddoo akka isaan ta'uu malan isa kanaaniin furadhee isa kanaan deeggara tokkummaa galatoomii yoo Loona gaaffiiwwan lama wayisii kaasuu barbaade loona dhiifama naa godhii. Mariin isaanii kun mootummaa Itoophiyaa jijjiiruu akka jijjiiran walii galan yookaan akka kaasan jechuudha. Jechuun jijjiiruu jechuun kaasuu yookaan aangorraa kaasuu jechuudha mootummaa Itoophiyaa. Tokkoffaa jarri kun adeemsa marii amma deemaa jiran kanaaf mootummaa Itoophiyaa aangorraa kaasuu hin danda'u yookaan kuffisuu danda'u. Lammaffaa namni kun mootummaa Oromoo miti jette. Jarreen kana keessaa utuu namni tokko Itoophiyaa bulchee mootummaa Oromoo ta'uu danda'u moo jarri maal ta'u? Kana lamma gaaffii koo naa deebisime. Baay'ee tokkummaa galatoomii inni jalqabaa aangorraa kaasuu danda'u yookiin kuffisuu danda'u seettee fi mootummaan PP biyya Itoophiyaa bulchaa jiru kufeera. Kufuu isaatiif immoo indikeetariin maalidha yoo jettee Maalirra dhaabbanne fakkeenyaaf kufeera gaafa jennu maalirra dhaabbanne? Agarsiistuun maalidha yoo jettee fi qabxii 5-6-7 tarreessuu nan danda'a. Isa yoo dabareen filtee fi booddeetti deebi'uu nan danda'a. Qabxii 5-6-7 sittimuu nan danda'a. Mootummaan kun akka inni kufe kan mul'isu indikeetara jechuudha. Inni lammaffaa immoo warra kana keessaa Itoophiyaa bulchuu danda'u innati jettee fi ani warra kana keessaa Itoophiyaa bulchuuf kan fedha qabu kan isa sanaaf lolaa jiru maal ani akka kiyyatti ani wanta nu badheen qabu. Maaliif lolaa jiru? Maaliif deemaa jiru? Hiree ofii murteeffachuu walqixxummaa sabaaf sablammii isa jedhu isa kanaafidha kan isaan deemaa jiran. Oromoon waan tokko hubachiisa waan ati hubanne tokko jira. Oromoon bakka muummicha ministeeraa ammaa kana bu'ee fakkeenyaaf mootummaa federaalaa jechuudha. Mootummaa Oromoo jedhamuu danda'a moo mootummaa Itoophiyaa jedhamuu danda'a? Maaliifan kana sii kaasee mootummaa Oromoo miti waan ati jetteefaniin sii kaase. Namootuma morman keessaa ta'u kaayidatu ta'u namni bakka Abiyyi bu'e suni mootummaa Oromoo jenna moo mootummaa maalii jenna jechuu barbaadeetan? Oromoo keessaa. Saganaa ittaati. Sagara fuulduraa yaa fuulduratti tuuti. Akka ammaa kanatti yoo ta'eef akka amma jirtu kanatti Itoophiyaan kun jiraattee akka kanaatti geggeeffama yoo ta'ee fi mootummaa Itoophiyaa jedhama namni iddoo Abiyyiin bu'u jechuudha. Garuu immoo akka kanaatti deemuu isaatii fi nuuni gaaraantii hin qabnu ammallee akkasitti nu barbaadutti akka kanaatti itti fufee warri kun involve godhanii akkas godhu isa jedhuu fi gaaraantii hin qabnu. Garuu mootummaan kun kufeera kana booddee survive gochuu hin danda'u jedhee nama hin ta'ani. Okay. Yaada sana waa lama jedhee gara obboleessa koo Itiyoo Farajiif kenna carraa wanta gabaabaa obboleessi koo Saviinii fi Loonaan illee kaastee dhagahan ture. Isuma irratti ni waa gabaabaa jedha. Jalqaba waa'een hayyummaa kun yeroo baay'ee ajandaa marii ta'uudhaaf yaala. Isa beekaadhaaf otoo dhiifne gaariidha. Anamma obboleessa koo tokko waan jaalladheef hayyummaa kennuuf hin danda'u irraa fuuchuus hin danda'u. Nama jaallachuun nama deeggaruu nama biraati. Qaayinan xumurradha. Nama jaallachuuf deeggaruu waa biraati. Hayyummaan immoo saayinsiidha. Heera seeraa dambii etiksii qaba. Kanaaf akka doktora kabajaa sana lafumaa kaanii namarraa waan kennamaaf kenninu miti. Doktora kabajaa iyyuu institushiniidha malee waan kan kennu nama dhuunfaa miti. Kanaaf falmii keessa nuun galchu waa'een hayyummaa agas maraa ajandaas ta'uu danda'u achitti yaada kennuun barbaadu. Kan biraa jarri keenya keessumattuu biyya hambaa kana jiraatan jaalleewwan keenya baay'een mootummaan kufeeraa nutti himu. Nu biyya keessa teenya waa'ee mootummaa nutu beeka nutu argaa jira nutu jala bulaa jira. Maal yaadadhe beektaa gaaf tokko faazarii koo tokkotu namni wayii manni keessanii hin dhimmisaa fuulleedhaan argee qaawwa qabaa jedhe. Mana tokko keessa natu jiraataa jira natu keessa bulaa jira. Dhimmisuu isaa maaliin argite roobsuu bokkaa galchuu isaa maaliin argite atoo dhuftee keessa jiraattee nagarre keessan bullee guyyaa takkallee maaliin beektaa jedhee gaafate. Yeroo sana dubbittiin naaf hin gallee reefuu yaada tokko nan dhagahu wallatti fakkaata.
Namni fuulleetti mana kee ilaalee namni guyyaa takka dhufee mana kee keessa bulee ilaallee manni kee rooba galchaa yookaan aduu galchaa jedhee sitti hima. Dhufee keessa galee ilaallee mana sana. Ati immoo kan mana sana keessa jirtu lakkii manni koo sadarkaa isaatiin ijaarame fooyya'ee ijaarame itti dadhabeen ijaarrachaa jira sirriidha jettee himte. Lakkii jedhee si falma. Bakkee dhaabateetiin waa'ee mana kee hin beeku. Akkasuma natti fakkaate jechuudha. Kanaaf waa'ee Itoophiyaa, waa'ee Oromiyaa, waa'ee biyya keenyaa, waa'ee mootummaa nutu beeka. Mootummaan kufuudhaaf kufuudhamu hin kufne kan jedhu. Amma kan wal filminu ni kuffisnaadha malee tuu kufeessinu achi hin teessanu sila. Akka jettan utuu mootummaan kufeera ta'e ati maal fuutu dhuftanii qaata aangoo Facebook irratti waliif qooddan sana qaata teessoo irra teessanii hojii jalqabdanii. Waan mootummaan hin kufneef, waan mootummaan cimaan jiruuf isa sila reeffa kootu biyyaa baha malee biyyaan bahu jettan fayyumaanuu biyyaa baatanii biyya waan baaseetti himsanii kunoo ibsanii maglacaa gaagataa yaacana naqaachuun ነው ፈርታቸዋል jedhe ቦለሲ ጎሰኝን እንኳን አንድ ብጣሽ ወረቀት መፍራት ይቅርና የአሜሪካ ሚሳኤል አንፈራም እኛ ኢትዮጵያውያን ግብፅን ሱዳን አፍሪካ ኬሳ ወራነ ጭማ ከን ቀብዱ ሞቱማ ጉርጉዶ ሰበበ ገላናቲን ሰበበ ሂድ አባሂን ኢትዮጵያ ሶዳቻ ቱርቴ ቅንጣት አከል ይፈራ አካል የለም እንኳን አንድ ቢጣሽ ውሃ ማትቋጥር ወረቀት መፍራት ይቅርና ማለት ነው ከናፍ ሰረካ ከነቲ ገደሙ ሰኔ ወይላሉን ጋር ቢቲ አልተኮቶኩ ወልቱፊኩ ዮባኤት ሰረካ ወሊ ወርስ ወላሉ ስዱፍት ይቾ ከናፍ ነጥሬ ካትና መሪ ከኒ godhame sun mariin godhame sun amma kan deebii ta'uu danda'uuf kan nu falmisiisu mariin gaggeeffame kun hagam mootummaa diiguu danda'a dhiibbaan inni mootummaan geessuu danda'a qabxitti lamaan kana qofa malee mootummaa cimaatu jira mootummaan cimaa waan jiruuf nus irratti wal falmaa jirra bara mariin gaggeeffame mootummaa sekendiidhaaf mootummaa irratti dhiibbaan gaggeessu hin jiru mootummaan kan caalu barbaada akka jargat ta'anii mari'atanu waamichas godhaa ture bar hayyoota kanaaf kottaa hambiyya hambaa biyya ormaan taa'inaati teessoo irra teenya asitti mari'anna marii bishaan qabu marii biyyaaf ta'u marii sabaaf ta'u marii lammiif ta'u gatteenyee mari'annee sirna cimaa ijaarree ummata kana fokkoo keessaa baasnee diinagdeedhaan ijaarraa imaammataan ijaarraa jedhee waamicha godheera bar waamicha sana fudhannee marii biraa gaggeessaa jiru gaariidhannis baasnaan si baasnaan bishaanti galteetta daakuudha. Abdi lammaffata dubbataa jirta yeroo nu biizii galeetta. Ayyee farajisee. Akkam jirtu dhaggeeffattoota kiyyaa lammaffata dhaggeeffattoota tokkummaa taaftaaf godhaa sheer godhaa taaftaaf godhaa hayyoota. Walumaan ilaalaa jirra waa hunda jecha. Waan isin gaafatan akka walii galaatti abdiifis ta'ee. Ni gaafatta. No hayyummaarraa komii qabdu isin hayyummaa maaf irraa mulquu rakkattan isqeel piroofeesar miti isqeel gabbi. Diraayivarii taaskii isaatii fi hayyuudha jireenya mana isaatiif Oromoodhaaf waa hojjetee hayyummaa waan hojjete hin beekuuf hayyuu ana biratti diraayivarii taaskii Austraaliyaa keessa. Ani yaada kiyya Oppidiyoon ergitee barsiiftee oppidiyoodhaaf jijjiirama kana fiduudhaaf bu'aa tokko oolchee jira jecha. Warroota kaanii warroota paastaroota gara caalu jechaadha. Gizee tirfii jaraa paastaroota jaroo keessa gaafachuu dandeessu bootaa jiran irraa yookaan taaskii diraayivariidha yookaan paastaroota. Lammaffaa hayyummaan qabsoo sodaatanii biyya baqaa keessatti lammii jijjiiranii jiraachuun hayyummaa miti. Sodaattummaadha akka farajitti jechaadha. Qabsoo Oromoo sodaatanii umrii ofii biyya namaatti fidhuu jechuun ana biratti sodaattummaadha miti hayyummaa miti. Hayyuun biyya abbaa keessatti qabsaa biyya abbaasaa keessatti wareegama biyya abbaasaa keessatti hidhatama ni du'as jechaadha. Hayyuu jechuun ana biratti kana akka farajitti biyya namaa keessa jirrutti jechaadha. Hayyuu qabsoo Oromoo sodaatee umrii 30-40 biyya namaa keessa jiraatudha. Hayyuun jedhan baqattoota akkuma antiniiti baqattoota jedhan akkuma kiyya baqataadha. Akkuma kiyya lammii jijjiiree jiraata. Itoophiyaa illee miti Oromoo illee miti lammii jijjiiree bita. For example jaroota kana Itoophiyaa keessa yoo deeman taate indaganaa Itoophiyaa ta'anii Oromoo ta'u beektaa? Hayyuun akkasii miti. Indaganaa Itoophiyaa ta'anii Oromoo ta'u. Akka Jawaar irratti ilaaltee jirta jechaan. Ani utuu hayyummaa jiraayi. Okay, Oromiyaa keessatti waggaa 8 kanatti dhiiga dhangala'aa jira. Obboleeyyan lama wal ajjeesaa jiru. Waan kana dhaabaa.
paartii poolitikaa cimaa ijaarree biltsiginnaa irraa aangoo fudhannaa yaadaan caalle utuu taate ana biratti iyyuudha. Badhaadhina kana yaadaan caallee aangoo fudhannaa. Yaada keenya walitti yaada baddaa keessa jirus, yaada daasporaa irra jirus, yaada qotee bulaas, yaada barsiisaaf, yaada barattootaas walitti qabnee caallee mootummaa kanarraa aangoo fudhannaa utuu jedhanii ana biratti iyyuudha. Ana biratti iyyuudha gaafa sana maaliif ni caallee jedhani kan mootummaa kanatti caallee aangoo fudhanna jedhan. Waa bi waqat baccinoon jila utaa himataan jedhe mallas. Beektai? Maglacha gaagata basaaminteen bawleet kanin basoos kanin torban tokkoon torban lamatti walitti qabamanii dubbachuun akka deeggaraa badhaadhinaa tokkootti daa'ima badhaadhinni barbaadaa jiru utuun beekaniin badhaadhina keessa galanii jiru jechaadha. Ida'amanii jiru jechuun badhaadhinaaf injifannoo guddaadha. Yaada adda addaa kan qaban walitti ida'amanii dubbachuun injifannoo badhaadhinaati. Ana biratti jechaadha. Ni gammada ana biratti. Maaliif? Yaada adda addaa namni qabu walitti dhufee gaafa dubbatu meemee yaada burqisiisan immoo ilaaluuf barbaada beektaa? Yaada Oromoodhaaf burqisiisan ilaaluu barbaada. Waggaa 30 waggaa 40 abboleessa kiyya Oromoodhaaf du'e ajjeese balleesse gorra'e inni kaan Oromoo nafxanyaan kana goote inni kaan Tigireen kana goote jechuudhaaf Oromoodhaaf illee konfidensii akka ilmaan Oromoo hin qabaanne akka Oromoon gadaantummaa keessatti sodaatee akka jiraatu kan barsiisaa turanidha. Kan sodaachisaa turanidha. Badhaadhinni dhufee jaroonni kun waa guddaa dhabanii jiru. Daasporaa irratti. Daasporaa irra jirraa fi ni beekna. Wanti guddaa dhabamee jira jaroota kanaaf. Maaltu dhabamee yoo jette maqaa Oromootiin Tigiree, Amaara, Waleettaa, Gambeellaa, Sidaamaa doolaaraan biyyaa baasuu Keeniyaarraa. Kana dhabame. Qabsaa keenya maalii jedhanii ilmaan Oromoo Tigiree, Amaara nama maallaqa kennu Minilik Qabirii keessaa utuu bahee maallaqa kenne hayyu Oromooti sabboonaa Oromooti jedhanii biyya isteetii adda addaa baasuu kana dhaban hayyummaa jaraa keessaa malee hayyuu lafarratti waan hojjetan hin beekuuf yookaan haadha warraa isaatiif hayyuu ta'uu danda'a. Ijoollee isaatiif hayyuu ta'uu danda'a. Haadha isaaniif abbaa isaaniif hayyuu ta'uu danda'u malee hayyummaan dubbachuu osoo hin taane hayyummaan gadi bu'anii hojjechuudha sabaaf jechaadha. Meemee waan sabaaf hojjetan tokko ajjeese gorra'e balleesse jechuu malee waggaa 27 kanuma dhagaa turre jijjiiramni dhufe miti hin liqimsan. Aangoon immoo kennaa Rabbiiti. Aangoon kennaa Rabbiiti. Beektaa namoota daasporaa intini irratti beektaa maal keessa jiraate ni beektu wanta biyya namaa keessatti jira. Abiyyi isa ta'u atis baadiyyaa Oromiyaa keessaa dhuftee biyya namaa keessatti qixxeedha. Qotee bulaan tokko dhufe Awurooppaa Ameerikaa keessaa hayyuu kan jettu kuni qixxeedha biyya namaa keessatti. Baqataan baqataadha. Kana naabee uummanni biyya keessa jirtan akkana beektanuun fedha. Dhaga'i. Abiyyi Xaqlaay Ministeerii ta'ee Ameerikaa keessa dhufee baqattummaa yoo gaafates qotee bulaan baadiyyaa Oromiyaa keessaa dhufee baqattummaa yoo qaabate taate qixxeedha hayyuu taadis. Waan inni argatu ni argatta. Waan inni baratu baratta. Waan inni dubbatu dubbatta mirga guutuu qabdaa jechaadha. Hayyummaan kana yoo ta'e taate hayyuu miti ana biratti jechaadha. Hayyuu sabarratti hojjechuu malee sabaaf gaafa hojjetan hin argine. Meemee maal hojjetan? Hayyuun kun booranni gaafa raggatu gargaaraniiru. Wallaggi gaafa beela haala kanaan walitti qabani wallaggi gaafa haala kanaan ibiddatti gubatu eessa turan? Ni jiru. Salaaleen dheengadda gaafa gubatu eessa turan? Hayyummaa jaraatiin maal hojjetan? Waa godhaniiru argiteetta walitti qabamanii. Waraansa waggaa 8 Oromiyaa keessa jiru. Waraana Oromiyaa keessa jiru. Qawwee bituu malee takkaa nagaa bitanii beekuu. Dinnichi wal irratti dhukaafamaa jira Oromiyaa keessatti. Waggaa 8 kana. Dinnichi wal irratti dhukaafamaa jira yookaan timaatimaaf yookaan bishaanii fi irratti dhukaasaa jiru. Maal hojjetan yoo jette taate hin jiru jara biizinasa jaraati. Hayyuu naan jedhanii jechaadha. Ana akka sammuu kufe qabanii sammuu kufe keessatti biyya kuffifne jechuun hin danda'amu. Anis baqataa gatiin ta'eef. Sammuu kufe qabaatanii biyya kuffifne jedhuun yaa nuyiif miidiyaa irratti yaa waa shakkalachuuf takka jedhanii yaa daasporaa hamtaa'u laqaqqa argoo kana godhi jechuufi malee dhaabbileessa kiyya. Ilmaan Oromoo kutaa 11 ni beektu. Maal godhani? Tokkoffaa. Oromootiif carraa hojii bananiiru. Maal qabu yoo jette taate inni kaan diraayiveriidha. Taaskii inni kaan hojii hin qabu. Biyyuma namaa keessatti jechaadha.
Baradhe kan jedhan barnoonni jira kan hojjetu Oromoo qofarratti. Ayyummaan jara beekumtaan jara kan hojjetu Oromoo qofarratti. Kana dhageenyu nuti new generationidha nuti. Ijoollee qubeeti. Jaroota kana keessa generationiin qubee nama malee jiraayi. Generation Haile Sillaasee generation dargiiti. Dargii keessatti kan biyyaa baanee dhaabbaleessu. Generation qubee jaroota kana keessa nama lama qofamne ilaale jecha. Jawaarii fi nama tokko nan biraa generation qubee jiraayi. Jaroota kana itti muumiti mana barnoota hayyummaa yoo sammuu jaraa irratti yoo goote illee hin jijjiiraman kanaan booda jecha. Dhugaa rabbiiti.